Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota garee barnoota idilee akkam jirtan fayyaa keessanii. Egaa barnoonni keenya kan afaan Oromoo har'aa nuti barannu gosoota hojiiti. Barumsa har'aa keenya osoo hin eegalin dura yeroo darbe waa'ee namooma yookaan firummaa ilaallee turre. Namoomni yookaan firummaan gara kamiin akka walitti hidhata qabuu fi isaanis eenyu akka ta'an namoonni dhiyeenya firaa yookaan ammoo namooma dhiigaa ta'an ilaallee turre jechuudha. Har'a egaa afaan Oromoo waa'ee gosoota hojii ilaalla jechuudha. Hojiin bu'uura jireenya ilma namaati. Ilmi namaa hojii malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu gosootni hojii hedduutu jira. Isaan keessaa biyya keenya keessa gosa hojii yookaan gosa dalagaa garaagaraatu jira. Kan ilmi namaa irratti bobbahee hojiirra ittiin oolu jechuudha. Kanaafuu mee maqaa gosoota hojii sanaa ilaallaa jechuu tokko tokkoon. Fakkeenyaaf hojii qonnaa, hojii mootummaa, hojii barsiisaa, hojii horsiisaa, hojii waarshaa, hojii sibiilaa, hojii daldalaa, hojii mukaa fi hojii ijaarsaa yookaan mahandisa jechuudha. Isaan kun akaakuu yookaan ammoo gosoota hojii jedhamuudhaan beekamanii jechuudha. Hojiileen kunneen hundinuu dameewwan xixiqqaa ni qaba. Fakkeenya hojii qonnaa yeroo jennu waa hedduutu jira. Hojii horsiisaa yeroo jennu horsiisa lukkuu jira, horsiisa loonii jira, horsiisa booyyee jira, horsiisa qurxummiitu jira, waa adda addaatu jira jecha qonnaas akkasuma gosa garaagaraatu jira. Hojii warshaa yeroo jennu warshaa keessatti hojii warshaa huccuutu jira, warshaa bishaanii jira, warshaa dhugaatii nyaataa dhugaatii jira. Hojii sibiilatis akkuma kanaa. Hojiin daldalaatis dameewwan adda addaa qaba. Haa ta'u malee amma walumaa galatti nuti kan laaluu qabnu gosoota hojii biyya keenya keessatti argamanii tokko tokko laaluu qabna jechuudha.